مو بعد كده سبوتا أنا مو إيه بس نحن على نبون جرون جير مكان أبليس جارتي أبليسا فوبر رحمانا الدنيا كنا دوا ملين جرون سنجي خبرات سيمو قاسم ما تبي رحماني خا إيه دقا أكان سيكون برا بوجا يتروح برا جارتي يا سب هذا برا دينام كرا خار فيرتي يتروح فجرتا أجي يلا نبيتشوا قاسو مكان ما نبليسو ما جارتي أبليسا فوريتي ما جارتي سودا فوريتي دي لبسنا على بسودين بودا خارجون وانا سيمو دوس تاني عمر بوجا سير فمو سر فيزن سيموليسان كاتي أتي صدق ما كيسانو دايتي دي فما قاوتو Himboin asirratti booyinsi faayidaan qabu dhageesse kana keessatti karoora fi adeemsa keessan gaafa bultii diya keessa harka fudhattan ani harka qabeettiin isinii fiti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادوا مجرّا بشام مالتو قوتنا دقا خيستي رجالي بيتا. الرها قمر مالوتيس قران كنيا فيا نقبو قران فيا نقبو. قران فيا نقبو. إيه قران فيا نقبو. تيجي ما دبتو. يا أبو هرملا كدوم جيتن جاني تيرين قبضوتي. مين ما أنا كوستا. أسكي سمع لبيتا. أنا بقول شفته قمتشون تبر بعدين جبت. Kiyya diidee ilmaan ati barbaaddu jirtu. Mee waan akkasii deemu. Eese kana keessatti wanni ati dhibbarraa dhibba beekuu qabdu Oromoo wajji wal dhorkite. Obboleessa fayyaa wajji wal dhorkite. Intala abbaa jaartii hegereetii wajji wal dhorkite. Eese sababa keessatti kan diina hamaa ta'etti beekan. Kana keessatti immoo bultii kiyya diidee ilmoo obboleessa fayyaa baaftee kiyyan dhaliniif jettee ilmoo ati barbaaddu jirtu. Abolenjo. Murteenii na ciftanii na tuulta malee ilmoon isin barbaadan hin jiru. Anis gaa asirraa eegganna qalta malee waa'ee ilmoo tiyyaatii fi ta'obbolee tiyyaa hanqaan addunyaa tanarra jiru dubbatuus numan dhabu obboleessa. Dhageessa. Feetu bultiin teessi diigamti. Haa si jaaramtu haa si diigamtu. Bifa ilmaan kiyya itti qabamanii jiran kanaan waa'ee sila keetiitis waan agartuun qabu jechuudha. Waa'ee obbolee tiyyaa waa'ee gartee ilmaan kiyyaa الراس بروز أسمرنا قلنا قلت ماله دبتشو سندبتشو ومن أورمو خاف إيه نأبارس خاف إيه نجيب بيز وإيه بلتينا ما قيسة تيجول هندا خنا أبارس آمين يجاتين يجول وعلى كنا أبارس يبو أورمو نأبارس أبارس أورمو خيرتين أرب سنكا نفار سنيس الحمد لله يجاتين جراتان تنجيب برسيان أنا فيتين قد قرول ما أورمو سرت وأنت كتبيه هو قبضن mana tokko diiganii manni ijaaranii jiru. Kana keessatti dhibbarraa dhibbatti wanni asitti himu ani arraan kana gabbee ilmaan Oromoo badii kanaa tanaan balleesse obboleessa kiyya kanaa wajjin waliin araarsaa wajjin kaan fixu ni beekta. Dhibbarraa dhibbatti ni beekta kana kanaas. Ati moomoo obboleessa keessa mul'ata zakkoo keessa. Obboleessa kiyyaan nan mul'ata. Bultii tiyyaan nan mul'ata. Ayyee. Ati ilmoo keessatti yaada maali? Yaadaan kan mee haa dubbatu rabbu. Mee obboleessa kiyya kun ijee jawaadeedhaaf asati biraan dhalin ijee amma siifis garaa qabda ijee gisee deebi'ee na gaafatu. Taariin na diigee gisee tanaan na diige. Akkam haa ta'u mee nama kana nama baasuu danda'a obboleessa kiyya. Rabbi si habeessu. Dhiiga abdi. Hai duruu limee summiitiin zakkoon si waraane duraanuu lafaa sirka ta'eeti. Akkuma lafaan harka isaaniitti ayigal taanii diiganii tanaan na diiguuga. Maaltu fideen jaa ilaamin diigamaa wala ilaamin nama katachi baa walaan. Lakki leencoo jechuun arke wooma qabu qaba. Ati immoo afaan silaa guutuudhaan waan gartee mana dubbatu kana natti dubbataa hojii akka manaamatu diyyaa jechuudha. Ati immoo deebitee wanta kan qabuun bultii kana diidee maaroo na diida. Wanta kan qabuun wanta kan qabuun moomanzaara na kannaan bal'aa na seete yoo bal'aa na jeete yaadannoo fi na kadhaa waan kana. Wallaalee timseen kan waan kana na kadha yaadannoo kana keessatti garuu tiruu yoo bubbulte lafee taatii rabbi si habeessu. Dhageessanii obboleeyyitummaan ta'e tun gaafa ati hin dhalin hin taayin kottaa jetteen hanga jaalattan qabdanii beeku. Dheengadda guyyaan ilmaan sayyoona fiddeen qaan si jaaladhu kana jaalatti garbuu mala wanni yoo wallaalee ta'an ilmaan obboleessa kiyyaa jibbinsa isaatii fi adeeraan ta'a. Abboon zakkoon jibbinsa isaatii mi haqa jiru tokko yoo dubbanne na dhaggeeffadhu dhugaa walitti himnu. An intarasanii sammaa miti arrallee kimiyaa tajaansanii waan biraatiif hin hafu. Oromoo maal jette beektaa? Jaasaaf jaartii yoo laban hiddi lamee walitti dhufee amalee tuu jaan.
Sanduuqa. hidda khiyyaa fiduu wallaan hammeenya keessa galee fira kiyya fidee maaliifin hammeenya keessa galchaa jeeti itti dhaqee obboleessa isanii wajjin haa mari'adhu dhugaa jirtutti haa himu jeetiin fidee malee waan biraatiin hin dhufne kana keessatti akkuma Oromoon jetti sila aadaan Oromoo tun bareeddu beekta amantaa Islaamaatii wajjin takkaa waliin dhabne maaliif waan kana jaa akkanumatti hin beeka lafaa ka'e ba'uu jira anis akkasumatti hin ba'uu jira jaarsa jaartii yoo waliin mufatan fira lameen isirraa isa obboleessa jaarsarraa isa fira dhiyeessaa wani jedhanii maaliif hamtuun jaarsa jaartaa akka ala gadi hin baaneef jedhan wallaananii jiisee kana keessatti intala sanillee kimiyaallee wani hambifneef marii tanaaf nutummaa jaajaa kanaa wajji barfannu bultii xiyya diigee ilmaan ati barbaaddu hin jirtu ilmaan kiyya dhoorkitee ilmoon ati barbaaddu hin jirtu ilmaan obboleessa kiyyaa baatu ilmaa hoon qabsoo beetaami ilmoo irraa baaftan san gumaasaa lafa keeysaniituma ilmaan kee qaba. Ati onnummaan deemtu edaa duraanuu jechuudhaati. Siistama gartee koolleejjii irraa baatisan jechuudhaati. Bifuma gartee sii fi obboleessa kee gartee akka alagaa walitti taatanii ilmaan namaa gartee ka gartee abbaan gartee biraa rafe. Guutanii makasana gartee jawaatee galchisanii gartee achirraa gabroonfatuudhaa fi waan kana dalagu jirti jechuudha. Edaa wa'annummaan dura hojii seenaa waa adda kijibaati yoo? Waa adda kijibaati miti. Rabbii hiyyaan harkaa waa adda kijibaati miti. Qabsoo. Bifamma ati xaxxii tanatti deebitee waa adda kijibaati. Akkamitti kijibaa miti obboleessa kiyya. Duuba ilmaan kiyya kun ammaan tana simmaran jechuudha. Fuutee magaa ilmaan obboleettii ati galchite. Nammararanii. Ati simmaranii maa huccuun darbin? Ani moo? Ani maa nama nyaadha dhuguun si fakkaata obboleessa kiyya. Nyaatee dhuguu. Foon qaamaa diinaa jedhan. Foon qaamaa yeroo tokko gabboo yeroo tokko ol qaba. Si galee kana keessatti rafeetiin bulaa teessee kophaa bo'uun faayidaa maal qaba? Teessee kophaa bo'uun faayidaa maal qaba? Kiyya kanarra jaartii tiyya akka manaa baaftetti irra oduu mana deebiste wallaahi halkan tokko naan godhe. Na dhageessa. Obboleettii hidunoo lafaa argattee jibbar. Qalbaayee. Naumarraa fuutee hin qabdu muka jala lee fuudhee jechuudha. Tanaafi gartee ala dubbii sana tallaaqattaa deebi'eetumaan obboleessi kanaaf haala si fuusise boo. Namfuusina. Haaretti Namfuusin. Alayhi salaami. Obboleettiin biyya bara namaa alayhi salaam. firii barbaadan bara sanyii barbaadanii bara. Alayhi salaami wassalaam ergamaan rabbii sunnaan nabii nama tokkorra godhamus nama lamarra godhamus sunnaan sunna. Ni kaan waan safaatanii ni miti. Moo gaafatan isii obboleettii isii harkatti sun obboleessaas hin qabu haatiin hin qabu abbaas hin qabu. Hanqan heennee faayidaa hin qabu. Ati naa gootus abbaan naa godhuus obboleessi naa godhuus abbaan diinni fedhe naa godhuus sunnaa ergamaa rabbii sanirra naa godhan. Awwa gurbaa dhiigaa ittiin kaasee dammaati. Dhiiga masa mun fayyadu. Dhiigaa ammaa sokorasitti hin gaane. Osoo xiyyaafuu garaan nama daadhaa jechuudha. Ilmaan xiyyaaf osoo galtee haadhaa wajjin wal dhabnee jirra fi quba qabda. Ni beekta. Haadha ijoollee xiyyaa xiyyoo ijoollee ni jira jechuudha. Mana sajja galakkiseen irraa deemee jira jechuudha. Ammoo deebitee immoo antara waan gartee dubbii sunnaa naasee osoo gartee dubbii faddiidhaaf xiyyaafuu gartee warri keenya biyyaan dawalan. Adalaan xiyyaa garaan sii boo'ee jechuudha. Abbaan kee cina dawala biyyarraa. Ani kun akkamiin ta'a? Hiikamo warri na beeku kan hin beekne asii ardii Kanaadaatii fi Suudii jettamoo ardii Awurooppaa ta'uu ture namni dawaleeti ilmaan kana maal ganatti jibaatan an garuu hatti ilmaan kana itti baafadhu siitu na wajji deemee na wajjin gartee haala kana mijjeesu nuti kun nama kaayyoo irra hojii turee Diisi teessaame isaanis ana gadi baasan. Bifatana akkamiin deemte obboleessa kiyya ati kun ammoo kan obboleessa kiyya ati hiddaan gadhaa beektaa hidduma jiru kanaa gudduusi deddamoo. Langarraa maan baasina. Ni baafna langarraa ni barbaadu jira keessan jira barbaadu jira. Maal gootan beektaa? Waan jeesan yoo ta'u rabbii isaa kadhate waan wa'ada sii gale san wa'ada san yoo haqe ilmoon isaan magalchiif. Maaliif waan kana jaa? Yaa'oo fuulli gaafa ati bultii ta'e keessa jirtu sii qaban sanii fi gaafa ati mana isaa jirtu sii qaban kun dachiifsami beeka fuulli dhugaa dubbannaa beeka asirratti tokkoo miti. Minaan akkanaa biti siin jaan amma. Nin beekanis kan. Kana keessatti wanni beekuu qabdan maali? Obboleessi wanni beekuu qabdan. Namni na ergatu inni maa una hijamu. Wanni beekuu qabdan. Ni una hijamu obboleessi akka deemnu waan akkasii san fit deemaa riddisii san maara godhe naan jaasan obboleessi nyaatti dhiisu. Hatta laakiin obboleessi wanni naa fi obboleessi afaan wal wallaalee wal dadhabnee siimu hanga bultii ta'an tajaawaaleeti afurin godhin zakkoodhaaf hin dhalin garaanii qabdaa fi naan jeesan garteemi. Sadarratti obboleessi maamii yoo kaayoo inni naan qabu maali? Ikraam teenya ndage wanni siin jeefan. Mee dhagee dubbii isaan man dhagee
dubbii sana man dhagahin wanni siin jeefan Suuqanee kan ummanni kun garaan isaanii summiidha garaan isaanii beekamu wanni siin jeefan du'aayi maal jaanii godhatan beektaa yaa rabbi hiriyaan nu caalchisii jaan hireen gaafa sii tolte hiriyaa feete sii caal hiriyaan akkasiin jaantuni hiriyaan qullaa wajji rafan qorii wajjin nyaatan galaa bobbaa wajjin qaban yaa rabbi hiriyaan nu caalchisii jaanii du'aayi godhatan Saakasuma. kana keessatti bilqisaan dhugaan simaami wallaahi hanqaati bakka irraa deemtetti hin deebinetti abada wanni sii ta'u hin jiru. Laki ma jawaajatiin deebi'aa duba? Mana jawaajatiin hin jenne. Jawaajatiin deebi'aa hin jenne. Jawaadee ka addaan si baase rabbi. Ayyee. Ka oofee anaas hin beekne siin hin beekne waliin nu fidees rabbi. Ilmoon tajawaadee qabdi. Tiyyaas ana qabdi. As keessatti immoo bultii tiyya diigee ilmoon rabbi barbaadu hin jiru. Wajjin qabsaa ofeenaa. Bultii tiyya keessa si deebisee anaaf si gaafa waliif fayyisee qabsoo hinee ilmoo isaatis wajjin ba'a. Waliin nu fayyisee. Awwanni siin jiru gurrin masirra irraa kullaan question markidha. Dura waa nama gaafachuuf waa namatti himuu dura mi'anummaan kun maali jiiti qoradhu ta'ee simatu. Naafi obboleetti jedhu gaarri gartee fiddeen iddoo keessatti addanumuu hin dandeessu arraas boruus Oromoo jette beektaa haftuu hubannee namni hin beekne namaa miti gurra kana yoo muran qaawwa cufuu hin dandeessu. Ati bar hiddaan gadhaabetta malee hidduma jiru sana gogosuuf deemta. Maali beektaa karoorri ati qabdu tiyyaa seega facaate ilmaan keessa seega qabamu taanis facaase tana hanqan sirree isinatti ilmaan keessa sirraa hin jiru siifi soddaa keessa namni naqeenyu beektaa sum maaliifi hin deeminiini anaa fuudhee lubbuu tiyyeef kannee deebisa silaa jettee guyya san qabsoo san goote arratti hundi hin dhufu. Ilmaanuma kiyya kana namni nyaachise boo ilmaan kiyya kana akkanatti nyaachise siin na nyaachise ilmaan kana hojjetu gaafa ilmaan kiyya kun dikkataa na yaachuu dhaban dakko ati jaartii bootaami guyyaa sani bakka ati jaartii bakka ati qorii teetis shumoo distiin ta'e guyyaa san gartee bishaan fitte. Ammaa bishaan fitte ti. Bishaan fitte. Tiyyammaa bishaan fitte. Akka bishaan fitte beektaa magaalaa tana keessa giseen deemu namuu qubanallaa. Xiqqi shokkolan irratti galanii barmucaa kana kajaartii obboleessaa jala baasee fuudhinaan ga'e. Rasaasni kanarraa hamaadha addunyaa kanarra ni jirettee yaati. Haya amma deebitee ilmoo soddaadha hoosiin jedhu ilmoo soddaasaa akkana godhee jedha. Ilmoo soddaasaa. Amma deebitee fuula miidiyaa kana teenyee haasa'u jira jechuudha. Warri si beekuuf kan hin beekne hundi waan kana qara. Arra deebitee immoo oguu ilmaan kiyya kana gartee garaa jabaattee akka fedhe ilmaan kan galtu kun jettee jechuudha. Qaaniin waliin maal si galte? Alhamdulillah rabbil alamin. Bifatanaan obboleettii tiyyaas. Wallahi funyaatti gar funyaatti. Churukkaas hin gartu. Sammallee moo? Churukkaas hin gartu. Ifin agartu. Hawa maal jette hoo? Maal jette beektaa Oromoon? Gowwaa dhawaniitti himayan haaqilee cinaa dhawaniitti himayan. Dhageesse ani nama ifiifis qabsaa'ee wallaahi wabillaahi rabbiin kun naaf qabsoo daqiiqaa 30 naan geessu ijoollee tasan baasuudha. Garuu obboleessa kiyya sanittis garaa hammaadhee asiis garaa hammaadhee toliin an barbaadu maaliin na teessisu jira malee wallaaleetii miti. Osoo obboleessa kee biree jiraatu baatte nama biraa harka jiraatte ni baafte garuu inni immoo obboleessa wanni irraan kaatu ati garuu bifa gartee ittiin deemu sana dhageessa jarri siyaasaa ol keessaa qaban si jee beektaati firri gama biraa jennaan kalloon gara isaa kutte kajaartan dubbii kanaati haasi galu ikraamateen wanni amma duraas gaafa jawaadeetis lama dhalte afurin dhalee siin juuf jara kana afaan isaanii gara malee gara isaanii beekan jechuudha afaan isaanii malee afaan isaanii deema afaan isaanii deema afaan deema dibatanii as keessatti waa lamaan wal qabe waa lameen wal qabe sadii sadeen dandaa irratti hin deebisin ati sadeen sanuu barsiilaa maqaa tuquun siif akka waan gartee guyyaa yaadannu hamtuudhaa sii ta'uu qabatu guyyaan dhandhaa irraa jedhee maqaa sii kaa'ee sii wajjin kaameeraa kaadhee dubbadhe san madaa sii ta'uu qabatu sila nama yaadu ate nama deessitee baran nama deessitee miti nama deessitee madaa tana wali maal nagooti wan gurra muran maal nagooti tanaa cinarraa nas bee baaftamu maal hime akkamitti deemu jiru akkamitti baatee galuu jiru animmoo karbarra dhaabbatu jirta akka muka tirikaattiin gaara makiinaa deemtu hunda dalagaa tiyyaa dhaabeetiin jira baramaan makiinaa deemtu hunda namaa dura qabeena fuudha ijoolleen ootuu san ijoolleen jina fakkaatee jiru dalagaa keetti hin jiru mana kiyyaa bee
ani onko nyaate dhuutin jiru obboleessa kiyya dhugaa barbaadnan Mana dhaabaa. ammoo mana dhabii immaan kiyya na hojii baas na hojii baasuu baannaan ammoo Yaa Oromoo, ilmaan Oromoos keessatti wanni ilaaluu qaban wallaahi nama kun takka oliin adda walee naan jee qabsoo obboleessa keetti irra boonsan jaartiin namaa dhalatti obboleessi namaan dhalatu dhaabii naan jaa. Ani garuu kaayoon kiyya bultii fi irra wanni sitti aanu jiru yaa. Jaartiin kee ati obboleessa hojii dhalattan ani qullaa isa wajjin ciif. Arraan tana karaa naa fi siifisiin otoo deemnu bubbeen takka dhuftee yoo huccuu irraa fuute si hojii dhalatan kana jalan seentu ana jala seenti malee. Kanaas wallaalaan an ilmaan Oromoodhaa hedduudhaan kabaja hedduudhaan jaalladha. Namni ilmaan Oromoo dila kana akkana diinana godhe karoora keessanii fi karoora dhaadannoo furmaateeti wallaaleeti miti. Ana wali na usisisee kana kaa'u jiru meeqa takka fosana kana. Ni na usisisee kana jenna godhe kaa'u jiru. Eji. jaartii jennee usmoo yaa daba mati busanii. Obboleessa kiyya isaa damatti buusu dhugaa. Tii sana tajaajila sadi bira da afrin godiniif naan jee. Sittin dhagaamtu. Zakkoodhaaf illee garaan hin dhaliniif naan jee. Yaani ani jaalit ilmaan kanaan baasamoo tii sanaan oofadhaa tajittuutu mataa kasana jira jee. Santuun na usisisee waan biraati. Karoora namni sii baasu miti. Karoora namni sii baasu. Kadhabaan namni karaa irra si kaaya siin boo siin jiru guyyaa tokkotti ni qabamne. Ni qabamte magadaa waraabessaa foon chira rarraasanii chira kaanuu magadaa waraa osoo foon sanii fudhadhe yoo ol fiiguu magadaa achi qabaaba. Achi qabu. Achi ba'uu danda'u hangar buu baasanii achi baasan takka. Nama kaayeef waan ta'eef waan saniif. Karoora san namaaf baaseef waan ta'eef. As keessatti maal goota beektaa? Wallaalaaf beekuma keetiin sammuu ta'eetiin deemu. Sana akkasuma. Obboleessa keessa wajjin dhalattan. Anis rabbii waliin nufi. Rabbii waliin nufi. Obboleessa kiyya kanaas ni dubbadu. Laakiin akka obboleessa kiyya kun na miidhee na wal rakkoo na dhiibuu hin fadu. Ilmaan obboleessa kiyyaa kanallee araan osoo karaa deemu jiruuti ilmoon namaa dhaqa bakka biraatti jijjee ilmoo obboleessa kiyyaa jijjee. Osoo biiguutiin makiinaan ni galaafatu geessu. Wallaahi waan sii maami gaafa bultii xiyya keessaa dhaabbatee karoora isaatii fi adeemsa naaf si gidduu bee. Amma guyyaa tokkotti qabsaa'ee baasaaf. Amma wanni naaf amma wanni naaf fuula ilmaan Oromoo duratti fuula ilmaan Oromoo duratti isin lachuutu nuti si keessaa dhaabbanne irraan booda ijoollee san baase gaafa naan jettan haala usaala mataa kiyya gubbaa. Garuu akkanatti